har'a kan argamu mana obboleettiitii Burtukaan Nigaatutti argama. Burtukaan Nigaatu hoggaa 17tti gara biyya Dubaay ka deemte. Hoggaa 4 biyya Dubaay turtee erga achi deebitee gara maatii ishee osoo deemaa jirtu balaa konkolaataatiin miilli ishii kun lamaan miidhame. Yeroo ammaa kanatti abbaan Burtukaan Nigaatu erga boqotanii turanii jiran. Harmeen ishiitis erga boqotanii turanii jiran. Burtukaan Nigaatu hoggaa 17tti erga biyya alaa deemtee deebitee qaamni ishii kun miidhame aga ammaatti gaa'elas kan uummanne ilmoo tokkollee kan hin horanne ta'uu ishii akka nu beektan barbaanna. Ammatti immoo wilcharuma kana gubbaa ta'ee hojii daldalaas hojii adda addaas hojjetachuu nan danda'a. Namoota na tumsan nama namaaf garaadhaaf osoo argadhee akka namaa jiraachuu nan danda'a jechaa jirti. Gamanumaan erga qaama ishii lamaan miidhamte Burtukaan Nigaatu ogummaa aartiin hojii weellee tokko jetteerte. Anis hojimaata hoggaa dheeraadhaaf albeema hoggaa 8 ol albeema 10 qabu keessa hojii aartiitiin akka uummata ishiitii waan gaarii hojjettu abdii guddoo irraa qaba. Hojii koos kennuufiidhaaf fedha guddaan qaba. Namummaa qabdanii fi namaaf garaa laaftaniif garaa dhukkubsattan Burtukaan Nigaatu gama ogummaa aartiitiin illee hojii ishee akka hojjettu tumsuu hamilee ta'uuf ni dandeessa. Anaaf yeroo kanatti namoota qaama miidhamanii fi namoota dhukkubsataa jiran waliin dabarsuun gammachuu kiyyasi dirqama kiyyasi. Kanaaf akka obboleettii tokkotti har'a mana Burtukaan Nigaatutti kan argamudha. Burtukaan ati hoggaa 17tti gara biyya alaa deemte. Gaafa balaan konkolaataa kun sirra gahu mana kee keessatti maatiin kee immoo sirna cidha keetiif gaa'ela keetii fi qubeellaa akka godhanatti maa jirta. Maaltu ture haga ammaatti gaa'ela nu manneeti? Ani gaa'ela nu manne gaafa ani balaan uumame sanii jaarsi mana keenyatti dhaabbatee ture. Isa immoo hiriyaa kiyya waggaa dheeraa wajjin turreeyyuu inni immoo ergasii inuma bade yaanillee baqa inni hin bade erga qaamni koo uumame booda inni hin bade. Anis immoo silaa nama kaanii miti miilli kooyyuu na didee jira miilli kooyyuu na jala didee jira na ajajamuu didee jira kan miila koo dide nama ormaa immoo akkamitti nagatee deeme jedheetan boo'eellee sammuu koo miidhuu hin barbaanne anis akkasumaan dhiisee ammammaatillee gaa'elas hin horanne daa'imas hin qabu. Kanaafuu tokkoof tokko Oromootu na bukkee dhaabbachuu qaba jedheetan yaada. Manni Oromoo hundumti keessanuu waa'ee koo isin ilaallata sila ta'eefi na ilaalaan jedhaanis akkuma. Egaa Burtukaan Nigaatu yeroo ammaa kanatti osoo qaama miidhaminiin duratti baraa konkolaataa osoo miidhaminiin duratti hiriyaan ishee akka gaa'ela ishee wajjin uummachuudhaaf mana seennii godhatan natti maa jirti. Erga qaamni ishii miidhamee booda innillee akka nama ija bishaanii gara udaanisan ishii gatee baqate. Ammatti immoo abbaan ishiitillee boqotee jira. Harmeen ishiitillee boqottee jirti. Obboleettii ishiititti jiraachisaa jira jechuudha. Isinumti obboleessa naa taati abbaaf obboleeyyaan naa taati dinagdeen akka of ijaaree